Guys, kam jirtu? Keessanii Jirtu. jirra. Yooni surprise gochuu kenna. Har'a lidati yoonidha. Keekii hin namne garuu Xoosaa binneerra akkasumas illee surprise. surprise goonu. Happy birthday! Keekii moo hin namne jechuudha? Hin namne jechuudha? Kamera ratti bawa. Wayyo haadha kameeraa kun. Yooniko akkaman bagana lattee kuni sitaataa buleessa kee joosii yoonila kunoo booni immoo banama ayikamuka happy birthday buleessa koo kun immoo kan boonii haadha warraa jechuudha. Haadha warraa Yoseefitti. Haadha warraa Yoseef. Kana garaachilaan milkaa'insa kootii namni baay'ee gammadee namni na wajjin dadhabee Yoonidha jechuudha. Namni ni baree amma raabtee nuti hin jijjiiramne illee. namni Komentiin kun maayidhaa dubbisaame maal ta'a yoo duute maafan du'aa dhoo koddoo koo jiraattaa waaqayyo siif haa dhiisu ani gaanduu ganaan jireenya kana caalu yoo ganaan jiraadha ammas taanaan waanjaan kun abite agarsiifachuun dhiisu shi'an ati immoo naafuun dhiisee ni gaasila sanyii akka abbaa manaa kootii eessaa argattaa miti ati manumatti hafte barana waaqumti siif haa barbaadu malee እና ኩኖ ጃንኮ ረስ አሻንጉሊቲና ብቴ ቦርሳና ብቴ አና ጫላ ዱ እንጅሮ አዶቆ አቶ ዱ ቴታ እሺ ቲሸርቲና ብቴ አዲሲን ፈካቱ ይገሩ ኩኖ ተላ ወረቀታ ቀበሺ ኩኖ ላ ቲሸርቲና ብቴ ከናፍዩ ጃንኮ ሰከነ ጫጫሉ ዩጋናና ብቴ ሲንጉባጋ ጉበቻፉ ኬሰኒ ደማጎቹ እንደንዳሙ Egaa akka jaankoo sila guyyaa uumaanii naabatee isinitti meen ture egaa ammoo akka kana sitti bareedee maaf wayyaa siin bitu naan jedhe mana uffataa dhannee akka kanaan uffata kana naa maraxaa ture na wayyaan koo wayyaa akka kana bareedu kana naa bitee achiiti gaambaane manatti galtee akka kana bareeddee hin joortu iraatii arraba keetiin si afeera naan jedhe naan ishennee hin baane egaa gosogosaama turre egaa buchaa koo wajjin karaa kanarraa achiga bakka nyaata nyaannu dhaqaa irra gaama dhugaa waaqayyo waama bareedaa naa fedhadhee mayyaa dagaa achi kunoo mana nyaataa geenye egaa darajachuma buchaa koo gosotaa mana ol ba'aa ture waaquma naa kenneef dhugaa garraame abbaa mana achinuman gotote innis naa gototame achi kunoo mana nyaataa galle gaagaayis mana nyaataa galle akka kanatti naammatee taa'ee silkiinatti agarsiisutti kee amma nyaanni dhufutti teenye taphataa ture በነገራችን ላይ በጣም አምሮብኛል ጋይስ ያማረብኝ ነው መሰለኝ እና ብቻውን ኮ በቃ ፏነ ጎቻ ቱሬ ዱጋዋ ቀዮነን ዱንገዴ ጋነቲ ቶሌ ንሲ ጋነ ዱንገቴ አቺ ኩኖ ኛቲ ኬኛ ኑ ዱፌ ራቲ ከነ ፈካቱ ኛኔ ብቻ ኮስ ኩኖ አፋንካ እኒ ሰፋነካ ጎሮ ጮብሳን ጅረሞ ግዱቲ nyaanne finne amma gaa kuno mana keenya geenye jirra mana jirra sinjaalna bakka nagaanu bula paartii lama favorite si bula gudi ba Koi nje kini mucana. mango de abade Seralis. guys janko dengadda surana gaze birri fidina njir ma birri fiditati Hojii. mindunno ani be ana de mananke working ke bishin jalu Birrinaa caalta garuu hojii irratti mitika. amana hojjetta baloo Fide birrii. hinchini namuna hojjetta Birrii fide. hinchini na Birrii fide. mbiyo Yeroo qoyimee qoy hojii nu jedha bagzaabeer piriintii taphataa. Komra ka pueda na hojjetta mono hojjettu Birrii fide. foto kon ayu tanan na je sala Hojii nu birrii fide. Ekki sinchini na ja foto sinchini na Lak. abbaye sinchini na Angadhiistu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ummata islaamaa fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nagaa kooti alhamdulillah har'a geenya siniin jecha amantaan biraasis ashama harka fuunee nagaa keessanii har'a geenya anillee nagaa kiyyan jedha. Dhimma gurbaan keenya kuni miidiyaa irratti intala shamaraa tokko Dubaayitti wal jaallatanii nikaa wal godhatanii turanii sababii intala sanaatiif jedhee of ajjeese irratti
mudannoon ofii kootii mudatamee jiru tokko yaadadhe jechuudha. Waan akkam nama hadheessu tokko isinitti himu hayyee jedhamee na dhaggeeffadha. Dubbiin kuni wanni islaamummaa caalu hin jiru biyya lafaa kanarratti. Wanni an ofitti gammadu gammachuun an ofitti qabu islaamummaadha. Rabbiin islaamummaa kana harkaa haa fudhatu. Dubbiin an isinii himuutti jiru kun dubbii dhugaati. Haa ta'u malee intala durbaa tokko jiituu abbaa nagaa abbaa jaha jedhamti. Ijoollee maannaati. Gubbee bosoqaa jimaateedha. Sinii galee ani guumaadha. Dhaloonni koo guumaadha. Garuu gara jimmaatti guddadhe. Jimmatti intala kanaan wal barree jiituu kanaanii wal barree jimma keessaa hojii adda addaan hojjetaa ture jechuudha. Akka nama tokko jijjiiramuudhaaf hojii adda addaan hojjetaa ture. Ansabiyyummaa kan koo kanaanii waan hedduun na quunnamee jira. Wantoota hedduun na quunname karaa suudii kanas yeroo 2-3 deddeebi'eera jechuudha. Guyyaa rabbiin jedhe malee immoo ilmi namaa hin milkaa'u jechuudha. Intala durbaa kana jiituu jedhamtu kana wal jaallanne waggaa tokkoof jimma magaalaa keessa wajjin turre. Haa ta'u malee caammaas xaragaa karaa daariitti jechuudha. Warri magaalaa jimmaa keessa yeroo ammaa nagadaa jirtan hin beektanii gara bishiisheellee hojii daldalaa waan adda addaa siifachi hoofee dalagaan ture. Hojjedheen akka ilma dhiiraa tokkotti biyya namaan deema jetteennaan paaspoortii lafaa kaasee xumuree fi wanti isinii galuu qabu herge biyya namaa gaafa raxxee waggaa tokko geessu bilookii na goote jechuudha. Laa yaa ilma dhiiraa yaa intala durbaa meena dhaggeeffadhaa dubbii kana sirriitti na caqasaa jechuudha. Inna gaafa biyya namaa geessu bilookii na goote waggaa tokko wajjin turre waggaa tokkoon booda bilookii na goote imoo 5 ja'aan dhaqee abeet jedheen kadhadheen dadhabe bilookii dhuma na gooti. Ilaa namni isiinii sababiin isiin ana biloogii goote nama jaallatte nama markaza imoo qaraasisu tokkos ni jaallatte. Ammas immoo gurbaa maannaa tokko Abdii Nuuraa jedhama. Suuraa jara lacheen iyyuu kunoo maqaa jaraatii wajjin isinii maxxanseen jira gubbaa kanatti jechuudha. Jara kana jaallattee maallaqa jaraaf ergaa turte. Waan isiniin hin gahin waan akkasii jechuudha. Jara kana jaallattee maallaqa ergaafii turte. Waggaa 3 fixxetti anaaf dawwalte. Jaarsummaadhaan kottuu na fuudhii naan jette. Galtee dhokattee jechuudha. Kan isiin galteef immoo namicha imoo qaraase sana Fuwaad Xayyiib jennaan ijoollee sigimooti. Isaaf nikaa godhamuudhaaf galuudhaaf murteeffatte jechuudha. Gaafa galuudhaaf murteeffattu akka jarri enna gadi buutu sana akka jedhamu sana ta'uu didee keessoo siitti dhaga'amuu danda'a. Anis immoo akkasiin gadi buute poostii obboleettiin sii goote xiyyaara siin akkasiin Finfinneetti gadi buute poostii siin arge. Sana booda anis maatii siitii dawwalee dhufteetti jedheen gaafadhe. Hin barbaanne rakkoo hin qabu naan jedhanii isiin illee dawwaltee Jaafar jira naan jettee na gaafatte. Hayyee jaarsummaa fudhadhee dhaqeen intala kana waggaa 3f wallolle jechuudha. Waliin cinnee waggaa 2 jaarsummaa fudhadhee dhaqee kara Jimmaa fudhadhee gale jechuudha. Kara mana kiyyaa jechuudha. Sana booda gallee baatii tokko wajjin geenyee gaafa baatii tokko wajjin geenyu rakkoodhuma adda addaatiin wal qabanne amma. Hiccitiisii duraanillee hunda affanadhee jiru san ifanaa ba'e jechuudha. Akkasii maallaqa kana namaa ergaa turte. Ija kan koo kana rabbiin hajaamsu riisitiidhaaf qabatama riisitiisiin nama kanaaf maallaqa ergite jaalala wajjin geggeessaa turan misenjarii isii keessaa baasee misenjara bilbila koo irratti dabarfadheen jira jechuudha. Kanaan etuma jennu xiqqoo tokko guyyaa tokko walitti buune iyyitee qaama seeraa tiini to'annoo seeraa jala na oolchite na hiisifatte jechuudha. Na hiisifattee waradaa tokkoffaa Mantiinaa Safarii jechuudha. Hidhameen torban tokko mana seeraan ture. Torban tokko mana seeraa ture. Jaarsummaa dubbatadhaa jedhanii mirga wabiitiin na baasanii. Gaafa mirga wabiitiin na baasanu gonkumayyuu hin bahu firdii fudhachuu qaba. Shugguxii meeshaa adda addaa mana keessaa qaba jettee waan hedduu jettee na himatte jechuudha. San booda dubbii kana natti cimsiteetti jedheetan lubbuu kootiifan hin baafadhe. Kara Dirredawaa seeneen Dirredawaarraan kara Jibuutii seeneen Jibuutiirraan baara sana qaxxaamuree jechuudha. Inni nas ce'ullee Abdulgawiin na qabee ture. Na cafaqee jechuudha. Jisimiin kiyya madaa ture jechuudha. Amma nin fayya malee alhamdulillah amma dhufee Suudii ga'een jira. Inni dhufee Suudii ga'ee jedhu nikaa godhatamteetti
heerumteetti jechuun dhaga'e. Kunoo hamma heerumte abbaan inni ishee kana fuudhe nama safara jaraati. Amadee jedhama. Suuraa sargii jaraallee kunoo gubbaa kanatti isinii maxxansa. Ani kaarraan buumne naaf dawwalamee mucaa kana hiniiktaa naan hin jedhamne shariyaan qaadii naan dawwalle hanin dhageenye akkasitti bultii ijaarratanii isiin amma dhufte biyya Suudii kana jirti jechuudhaan. Etuu isin taatanii maal gootu? Namni islaama taate rabbiif guyyaa tokko suyuudii rabbii buute amantaan biraas waan itti amantuun waaqa itti amantuun si qabe sheer koopilingii godha. Biran darbinaa dubbii kana furmaatatti naa godha. Rabbii isin kallaqeen isin qabe guyyaa akiraa borii jechuudha. Guyyaa wanni tokko jawaaba namaan taane jechuudha. Guyyaa dukkana qabrii borii sana hojii namaa malee wanti jawaaba namaan taane hin jirre sanatti amanaati. Dubbii kana sheer kooppiling godhaati. Dubbii kana furmaatatti naa godha. Amma anni kaan irraa qabaa namni biraa maatiin ni kaa godhee fi biyya kanatti ergatee biyya kana jirti. Dubbii akkam nama ajaa'ibu jechuudha. Dhimma akkasiis rabbi isiniin hin gahin. Mee dhimma kana sheer kooppiling naa godhaa. Rabbii isin kallaqeen sodaadha isin qabe. Sharii Allah rabbiin sodaadha. Sheer godha.